Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjataa ture. Mala seexanni Kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Meeshaa waraanaa Kiristaanotaa. Meeshaaleen waraanaa Kiristaanotaa isaan gurguddoon isaan kana. Tokkoffaa maqaa Yesuus Kiristoosii, lammaffaa dhiiga Yesuus Kiristoosii, sadaffaa sagalee Waaqaatii fi afuraffaa jireenya galataan guutame jiraachuudha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10-11 irratti sagaleen Waaqaa akkas jedha. Eeganaa Gooftaaf humna isaatiin kan jabaattan ta'aa. Kanaa achi Gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Hojii seexanaa hundumaa mormuu akka dandeettanuuf meeshaalee Waaqaa kan waraanaa hundumaa hidhadhaa jedha. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irratti isaanillee dhiiga hoolichaatiif jecha dhugaa bahee afaan isaanirraa kan ka'e dubbii isa dhugaa ba'aniinis injifannoo argatanii injifannoo gonfatanii jedha. Hubadhaa. Maqaa Yesuusii keessa humni cimaan kan hundumaa jilbeenfachiisu akka jiru beekaa. Amanaas. Dhiigni Yesuus cubbuu kamiyyuu cubbuu hundumaa keessaa akka qulqulleessus beekaa. Amanaas. Kanaafuu maqaan Yesuus Gooftaa yeroo hundumaa afaan keessan keessaa hin badin. Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 6-11 irratti akkuma barreeffamee jirutti maqaan Yesuus maqaa caaluudha. Warri lafaaf sameerraa hundinuu maqaa kanaaf sagadu, maqaa kanaaf jilbeenfatu. Arrabni hundinuu immoo ulfina abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuudha jedha. Maqaan Yesuusii fi dhiigni Yesuusii hojii humna seexanaa kan barbadeessanuudha. Kanaafuu yeroo hundaa amantii guutuun isaanitti gaafa fayyadamnu nuti abbaa aangooti. Gooftummaan nuuf kennamaa jechuudha. Aangoon nuuf kennamaa jechuudha. Ati abbaa aangooti, anis abbaa aangooti. Hojii seexanaa kamirrattu. Karaa biraatiin immoo yeroo hundumaa jireenya Waaqa galateeffatisaatiin akkasumas isa waaqessisaan guutame qabaachuun baay'ee murteessaaf barbaachisaadha. Maaf jennaan Waaqa galateeffatisa keessa humnatu jira waan ta'eef. Jireenya galataatiin jiraatu keessa humnatu jira waan ta'eef. Ani Yesuus Kiristoositti osoo hin amanin duratti yeroo ergamaa seexanaa turetti waan narra ga'e muraasa mee isin hima. Tajaajilaa mana sagadaa kan ta'e hojjataa wangeelaa tokkotu ture. Anis akkuma ergama naaf kennameetiin isa balleessisaaf muradhee ka'e. Wanni isa ajjeesuu barbaadeef ganama namoota waamee wangeela isaan barsiisee isaan kadhachiisee mootummaa keenyatti nagaa nu dhabsiise.
achira darbee bakka buufata konkolaataa namoonni baay'een itti argamanutti deemee maayikiraafooniidhaan wangeela lallabuu qofaa osoo hin ta'in namoota baay'eerraa humna keenya kan seexanaa hidhuu baasuu jalqabe. Ammas immoo waldaa kiristaanaa keessatti lallaba humna seexanaa kan keenya adda baasu lallabuun hojii keenya diiga. Baay'ee immoo kadhata. Akkasumas yeroo hundumaa faarsaa nama Waaqa galateessu ture. Anis akka isa ajjeesanuuf ergamoota kiyyatti erge, garuu isaan ergaa kana raawwachuu waan hin dandeenyeef ani immoo ofumaatti seene. Guyyuma san konkolaataan osoo deemu isa arge. Waa'ee tajaajilaa kana akka isin beektan wanni an barbaadu tokko yeroo nuti balaa itti buusisaaf isa hordofnu yeroo hundumaa ergamoonni lamaan karaa mirgaaf bitaatiin isa marsanii adeemu. Akkasumas duumessi ulfinnaa addaa isa marseeruun argina. Nutis akka isa hin ijjeesne gufuu nutti ta'an. Guyyaa kana garuu waan tokkollee biratti hin dhaggine waan ta'eef ergamni kiyya akkanaaf raawwatu amantii guutuu qaba ture. Mandiisuun yookaan bakakkaan isa rukutiisaaf akkanaaf tolu bokkeenni yookaan bokkaan akka roobuuf ajaje. Bokkaanis roobe, bakakkaanis bu'uu jalqabe. Garuu immoo namichi kun waan tokko iyyuu hin taane. Itti tolee faarfannaa maqaa Yesuusiitiif jilbu hundumtuu hin jilbeeffata kan jedhu faarfata adeema ture. Faarfannaa kan aduu addaan hin kutin isaa faarsaa jiruun bakakkaanis bu'uu dhiise. Bokkaanis roobuu dhaabachiise. Achumaan yoo isa laalu ergamoonni lamaan mirgaaf bitaa isaatiin cuubee yookaan seefii qara lamaanii qabatanii dhaabatanuun arge. Ilti isaaniillee guddoo nama sodaachisuurraa kan ka'e ol jedhee ilaaluu hin dandeenye. Achiin tasuma bubbeen yookaan obomboleettiin cimaan tokko na fuudhee ka'e. Turtii muraasaan duuba magaalaa biraa keessatti ifi dhagge. Dhuguma eegumsa tajaajilaa saniif godhameen guddaa baaseeffadheera. Guddaa dinqiifadheeras. Kanaafuu namni Gooftaa Yesuusitti amane kamiyyuu eegumsi addaa akka godhamuuf beekuu qaba. Kitaabni qulqulluun kanuma mirkaneessa. Ammas lammaffaa kan isiniif dhugaa ba'uu barbaadu yeroo ergamaa seexanaa ta'ee tajaajilaa ture santi waa'ee mucaa kiristaanaa tokkoo ana waliin taaksii keessa taa'ee jiru tokkooti. Mucaan kun baay'ee jaalala Gooftaa qaba waan tureef barreeffamoota adda addaa, tiraaktii adda addaa waa'ee wangeelaa dubbatan taaksii keessatti namootaaf hiruu jalqabe. Yoo anaafis kennuuf jedhu hin barbaadu jedheen. Kana booda immoo lallabuu jalqabe. Yoos ani immoo taa'uu waan dadhabeef qubee yookaan qubeelaa yookaan qalabatee harka kiyyaatiin isa ajjeesisaaf isa dhohe yookaan isa rukute. Qubeen sun humna hafuura hamaa kan nama ijjeesuu danda'u qaba waan ta'eef. Yoo ani isa rukutu mucichi maqaa Yesuusittiin jedhee iyye. Yoosuma ergamoonniif ifni addaa tokko natti mul'ate. Ammas bubbeen yookaan shuulaan hamaan tokko dhufee taaksii keessa na fuudhee bosona dukkanaa tokko keessa na buuse. Bosonichi akka malee bosona nama sodaachisu ture. Mucaanis namootni taaksii keessa turanis kan beekanu an taaksii keessa tasuma dhabamuu kiyye qofa. Waan an ta'eef anarratti godhame homaa quba hin qabanu turan. Maqaan Yesuusiitii fi dhiigni Yesuusii yoo afaan amantootaa keessaa ba'u ibidda nutti erga. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti akkuma barreeffamee jirutti sagaleen Waaqaa akkas jedha. Maqaan Waaqaa gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oolaa jedha. Maqaan Waaqaa gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oolaa jedha. Dhaggeeffataa kiyya jaalatamaa yoo Gooftaa Yesuusitti amantee jiraatte maqaan isaa kun humna jabaa akka qabu gimbii jabaa akkasiif ta'u beeki. Amantii guutuunis shakkiif sodaa tokko malee aangoon itti fayyadame. Asirratti wanni cimsee isin gorsuu barbaadu immoo humnaaf aangoo Waaqi isiniif kenne sirriitti beektanii akka itti fayyadamtanuuf, akka itti fayyadamuu dandeettanuuf, sagalee dubbii Waaqaa sirriitti akka beektanuuf, akka dubbifattanuuf, akka qo'attanuuf, akka barattanuuf, keessa onnee keessanii akka bulfattanuuf cimsee isin gorsa. Sagalee Waaqaa akka sirriitti itti fayyadamtu dursitee beekuun si barbaachisa. Kanumaafuu Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubbiin Kiristoos sagaleen Waaqaa akka badhaadhummaa isaatti guutummaan isin keessa haa jiraatu kan jedhuuf. Dubbiin Kiristoos sagaleen Waaqaa akka badhaadhummaa isaatti guutummaan isin keessa haa jiraatu kan jedhuuf. Kanaafuu sagalee dubbii Waaqaatti dhiyaadhu, jireenya kadhannaa qabaadhu, akkasumas jireenya faarfannaaf onnee galataan guutame qabaadhu.
maqaa gooftaa Yesuusii siif kenname kanatti immoo haalaan sirriitti itti fayyadame. Mul'ata Yohaannisii boqonnaa isaa 22 lakkoofsa 17 irrattis sagaleen Waaqaa akkas jedha. Hafuurichii fi misirrootni koottu jedhan. Kan dhaga'ulle koottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu. Namni bishaan barbaadus osoo gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu jedha. Dhaggeeffattoota kiyya, dhugaa bahee jireenya kiyyaa kana dhageettanii gooftaa Yesuusitti amantanii dukkana du'aa, garbummaa cubbuutiif seexanaa, garbummaa abaarsaa adda addaatiif gubatii ibidda bara baraa warra Yesuusitti hin amanneef qophaa'e jalaa baatanii gara ifa jireenyaa eebba addaatiif jireenya bara baraa isiniif qophaa'etti dhufiisaaf lallaba biraa eegattan jedhee hin yaadu. Hubadhu, seexanni karoora adda addaa qopheessee mala adda addaatiin namoota karaa Waaqaarraa gorsee ibidda bara baraatti isaan oofisa jira. Sille garas oofuu barbaada. Isa kanallee immoo dhugaa bahii kiyya kanarraa qulqulleeffatuu dandeetta. Qalbeeffadhu. Seexanni haga harkatti si galfatu waadaa adda addaa badhaasa adda addaa siif qopheessa, siif kenna. Hin sobamin. Inni durumaanuu abbaa sobaati. Gooftaan Yesuus iyyuu seexanni abbaa sobaa wanni isaa hundumtuu soba akka ta'e dubbateera. Kana gooftaan waan si jaalatuuf akka ati hin badne waan barbaaduuf sitti dubbata. Ati maafi kana amanuu dadhabdare? Kan seexanni jedhutu kan Waaqaa siif caale? Adaraa amma na dhaggeeffadhu. Dhugaa bahii kana kan dhageette tasumaan akka carraa ta'eeti muti. Of hubadhu, ifi qorqori, jireenya keessa jirtulle ilaali. Ato jireenya gartuu maafi badii feeta, yoo Waaqi si yaamu atene maafi jalaa didda. Badii ta'in fedhu Waaqi ka jaalala, meetti dhiyaadhu atene jireenya argata. Waaqayyoon si yaama, Yesuusin si yaama, itti dhiyaadhu Waaqayyoon si yaama, Waaqayyoon si yaama. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Seenaa dhugaa bahee obbo Amaanu'eel Amoots kutaa isa dhumaa sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna. Anti kan isin waliin ture wandimmaa gany dhugdeessaa bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0913 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa, nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moo sin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.